dam madirakom ormat Ethiopiam sabonuma oromotin wallalo sirnot Ethiopia bulchanitim qaro siyasa Ethiopia Jawar Muhammad jedati trem geggeston Ethiopiam geggestota duga artist Haacaaluu Hundeessaa waltem Ethiopia bulchuf iyala jirtodam yada namota garagaratim isehene edakhinubane isehene anatin fakane isehene anatin fakane isehene edakhinubane isehene anatin fakane isehene anatin fakane Ethiopia nagaa kan kennu danda'um dhugaa ummata Oromoo dhugaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo baasuufim yakkama akkasumas marii siyaasaa fi yaalii araaraa Ethiopia keessatti taasifamu kamuu keessatti qabsaa'ota Oromoo bosonaa fi mana hidhaa jiran hammachiisuudhaan yaada rogeeyyee Oromootim. Ethiopiyaan biyya yakkama bilisaan keessa socho'uu fi biyya lammiin nagaam hidhamuudhaan xinxalamil'oo Tebanatim akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiem kun torbaanin kan isinii dhiyaatuun qophii mil'oo Tebanatim qophii mil'oo Tebanaa keenya har'aatiin rakkoo siyaasaa fi waraana Ethiopia ilaalchisuun maddi rakkoo isaa maaliin gara fuulduraatti maaltu ta'uu danda'a haalli amma Ethiopiaan keessa jirtu maaliin waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay eessa gahanii jiru waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jedhuun dacheewwan Oromiyaa yookaan baadiyaalee aanota Oromiyaa eessa fa'a to'annaa isaa jala oolchem humni ittisa Tigraay eessa fa'a to'ateen akkasumas ammoo humni wala humni ittisa Tigraay fi humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota kam to'atan kan jedhuni ilaallam gama biraatiin ammoo gama biyyoota lixaatiin Itoophiyaa irratti maaltu ta'amaa jira dhiibbaa akkamii taasisaa jiru maaltu taasifamaa jira UK fi US lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf maal raawwataa jiru kan jedhus ni ilaallam imala ministeera dhimma alaa Anthony Blinken gama biyyoota Afrikaatti adeemseefim marii inni biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti taasises ni ilaallam kaayyoo marichaafim imaammata Ameerikaan yookaan bulchiinsi Joe Biden gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa irratti qabus ni mil'annaam ansraay sabaatim gama ogummaa kaameraatiin kan nafaana jiru Abdii Jamaalim kun mil'oo Tebanaatim Rakkoon Itoophiyaan gama siyaasaatiin qormaataa jiru dirree siyaasaa dhiphisuu yoo ta'u gama waraanaatiin kan qormaataa jiru ammoo ilaalcha siyaasaa moototaan saboota fudhachiisuuf waraanatti dhimma bahuu sirna biltsiginnaatiin jechuun jalqaba Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessatti kan kufteef dirree siyaasaa dhiphistee beektotaaf geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuu ishiitii akka ta'e xiinxaltoonni ni ibsu. Dirreen siyaasaa dhiphachuuf beektonni siyaasaa guuramanii hidhamuun dambalii siyaasaa Itoophiyaa wayita kaasuun ilaalcha siyaasaa sabummaa balleessanii ilaalcha Itoophiyummaa eenyummaa saba qeenxee qabduun saboota fudhachiisuuf asii fi achi jechuun waraana Itoophiyaa dhalem gabaabumatti dhiphachuun dirree siyaasaa cufachuun dandii qabsoo karaa nagaa yoo fiduun ajjeefamuun artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo qormaata siyaasaa Itoophiyaatti baay'ise. Qormaanni siyaasaa Itoophiyaatti baay'ate ammoo waraana hamma lubbuu Itoophiyaanotaa gaaga'eem kufaatii dippiloomaasiif dinagdee hordofsiise. nagaa fi tasgabbii dhabuun Oromiyaa Itoophiyaa nagaa yoo dhowwum nagaa dhabuun Itoophiyaa moom gaanfa Afrikaa tasgabbii dhowwem tasgabbii dhabuun naannoo gaanfa Afrikaa biyya Joe Biden Ameerikaa fi dhaabbilee biyyoota dhihaa yaaddaseetii jira. Ibiddi siyaasaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabatem hin dhaamne.
ibidda kan qabsiise mootummaa biltsiginnaatiin kan itti qabsiifame immoo Itoophiyaadha. Ibiddichaan kan gubataa jiru Itoophiyaanota. Bu'aan ibiddichaan fedhii siyaasaa galmaan gahuudha. Fedhii siyaasaa ilaalcha saba qeenxee galmaan gahuu fi gateettii ummata Itoophiyaatti fe'uuf ibidda qabateedha. Ibiddichi ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootiin ibidda qabateedha. Diraamaan artistii Gameessam wallee Oromoo nyaateen goolabamuuf dhiyaatee jira fakkaata. Manni murtii bulchiinsa biltsiginnaa kan olaantummaa Abiy Ahmediin hoogganamuun yakkamtuu ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteessuu isaa Addis Istaandaard Sadaasa 18 bara 2021 gabaaseetii ture. Namoota artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilahun Yaamiin hidhaa umrii guutuu, Kabbada Gammachuu hidhaa ganna 18, Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteeffameetii jira. Murtee dabaatiin murtee iftoomina hin qabne murtee haqa artistii Haacaaluu Hundeessaa awwaaluu jedhamuun murteen kun qeeqamaatii jira. Shakkamtoota armaan olitti maqaan tarraa'e keessaa kan ajjecha artistii gameessa kanaatiin shakkamtuun Laamroot Kamaal. Laamroot Kamaal yeroo Haacaaluun ajjeefamuu bira jirti. Garuu manni murtii mootummaa biltsiginnaa manni murtii bulchiinsa biltsiginnaa mirga wabiitiin akka baatu jala murtii kenne. Kana hordofuun namoonni garagaraa yaada kennaatii jiru. Mootummaan Abiy Ahmed diraamaa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetaa ture. Xumura irratti yakkamaa mirga wabiitiin bilisa jedhee xumuraa jira jechuun yaada isaanii kennuu irratti argamu. Maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii karaa kanaan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turani. Dhugaan isaas intala san bira akka jirtus dubbataa turani. Maalin jedha? Waanan jedhu hin qabu. Dubbachuudhaafis hin dandeenye. Garuu warri acee koo narraa fudhatan, warri goota koo narraa fudhatan, warri harka duwwaa naambisan, warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan akka murtii akka isaaniitis duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune. Acee hedduutu jira. Gootni hin du'a. Hojiin isaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Aceen hunda keenya keessa jira. Mucaa koo baalageetu miidhe. Baalageen miidhe mucaa koo. Otoo jagni jagnaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii duriyyeen nama jeefte hombadeen nama jeefte ciisaa jala ceefte birriidhaan bitamte duriyyeen nama jeefte jiraachuun qabdu. Anammas warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nagaraa jiru jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa koo xiyyiitiin guban ani ijaa waan xiyyiitiin nan beeka xiyyiitiin ibidda xiyyiitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyiitiin rukutamnamee namni baba'ee du'a. Ijaa kana akka mucaan koo du'etti isaanis du'uu qabuun jedha. Aceen koo bifa tokkoon waa lama dhabduu ta'e sis dhabee dhugaa keessa ta'e. Dhugaan kee waaqaa fi mucayyoo sirra jirtu qofa bira jira. Kan si nyaachiftes ishuma. Dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtuun ergama ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa fudhachuun raawwattee jirti jedhamuun uummata Oromootiin komatamte. Manni murtii bulchiinsa Abiy Ahmed garuu mirga wabiitiin akka baatu ajaje. Itoophiyaan biyya yakkamaan bilisaan keessa jiraatuu fi biyya namni bilisaan yakkamee keessa jiraatudha. Kana jechuun geggeessitoonni siyaasaa Oromoo badii malee mana hidhaa keessatti yoo rakkatan kan yakka raawwate mirga wabiitiin bahaatii jira. Haqa jallisuu fi bakka Oromoon qabu dhoowwachuun
Itoophiyaa qormaataati jira. Hundeen ka'umsa waraanaa Itoophiyaas sirna nugusoota gateettii sabootaa irratti fe'uu fi falaasama eda'amuu uummata fudhachiisuu yommuu ta'u namoota kana didan hidhuu fi ajjeesuun tooftaa falaasamicha ittiin uummata fudhachiisanidha. Biltsiginnaan dargaggoof dargaggeettii qabsoo jamaan Addawaayii Jigseem fi Haacaaluu Hundeessaa kan walleen qabsoo utubaa ture ajjeesam Jawaar Mohammad kan qabsoosan hoogganaa turee fi geggeessitoota paartilee siyaasaa Oromoo hidheem. Kun ammoo balbala qabsoo hidhannoo Itoophiyaatti baneem. Itoophiyaan wal waraanaa jirti. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana sirna mootii saboota fudhachiisuu fi sirna mootii fudhachuu diduuti jedhamuun dubbatama. Gareen badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamu Itoophiyaa diigamuu irraa kan baraaru ana qofaam. Humnoonni anaan lolan hundi farra Itoophiyaati yommuu jedhu humnoonni biltsiginnaan lolan ammoo Itoophiyaan biltsiginnaan farra eenyummaa sabootaati jechuun wal waraanaati jiru. Guutuun Itoophiyaa raafamaati jirti. Labsiin yeroo murdama akka jabaa hawaasa qulqulluu goolaati jira. Naannoo Amaaraatti hojiin mootummaa guutumatti erga dhaabbate ji'a tokkoof deema. Oromiyaa keessatti ammoo ilmi namaa rashanamaa oola. Labsiin muddamaa maqaa nageenya biyyaa eeguun labsameem hidhaa fi ajjeechaan nama fixaati jira. Lammiileen biyyattii baay'een deeggarsa namoomaa barbaadu. Hongeen kutaalee Oromiyaa, Baalee, Boorana, Gujii, Faantaalleef naannoo Sumaalee rukutee lubbuu beeyladootaa kumaatamaan lakkaa'aman hobbaasaati jira. Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti weerarri faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru uummata buqqisaati jira. Gareen mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jira jedhuun tarkaanfii lubbuu baraaruu fi dursee balaa ittisuun fudhate hin jiru. Aanota gammoojjii Baalee keessatti hongeen bu'een qabeenya uummataa baay'een barbadeessaati jira. Hanga ammaatti gareen Shimallis Abdiisaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu fi gareen Abiyyi Ahmad kan mootummaa federaalaa bulchuun deeggarsa dhiyeesse hin qabu. Uummanni gama isaatiin biyya keessa biyya alaatti deeggarsa sassaabuu irratti argama. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa chaalenjii qopheessuun deeggarsa sassaabaati jiru. Faallaa kanaatiin uummata hongee fi beelaan miidhamaa jiruun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa birrii sassaabaa jechuun dhiibbaa irratti uumaati jira. Sirni biltsiginnaa jechuudha. Dargaggoonni baay'een maqaa ambaasaaddara nageenyaa jedhuun taa'aa dhaabbii dhabaati jiru. Barsiisota dabalatee hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii akka raayyaa ittisa biyyaatiif mallatteessan dirqisiifamaati jiru. Humni waraanaa leencee adda waraanaatti bobbaafamee garri caaloo dhumee kan hafe booji'amaati jira. Haleellaan qilleensa irraa lammiilee nagaa irratti taasifamaati jira. Finciltoonni ammoo gara Finfinnee imalaati jiru. Kun qormaata gurguddaa Itoophiyaan guyyaa guyyaan keessummeessaa jirtudha. Bulchaan Itoophiyaan ilmaan ishiitiin kabajamtee ni jiraatti jedha. Ilmaan hiyyeessaa fixaati jira. Itoophiyaanota fixaa Itoophiyaan ni jiraatti jechuun akkuma Itoophiyaa diigaa Itoophiyaan hin diigamtu jechooti. Gareen kun Itoophiyaanonni Itoophiyaa tiksu jedha. Garuu ammoo Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa waraana. Itoophiyaan hin diigamtu jedha. Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa diigaati jira. Humnoonni gurguddoon mootummaa biltsiginnaa buqqisuuf kaabaa fi giddu galeessa Itoophiyaa lolaa jiran jechuun waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula imala gara Finfinnee taasisaati jiru. Mootummoonnii fi dhaabbileen biyyoota dhihaa ammoo qooda fudhattoonni waraana Itoophiyaa dhukaasa dhaabaa mari'adhaa yoo jedhan humnoota bilisummaa sabootaatiif qabsaa'aa jiraniin duula imala gara Finfinnee dhaabaa jechuu irratti argamu. Dirreen siyaasaa Oromiyaa keessatti dhiphatuu fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo hidhamuun balbala dhukaasaa Itoophiyaa fi mootummaa badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamutti bane. Itoophiyaatti balballi dhukaasaa banamuun ammoo tasgabbii gaanfa Afrikaa gaaga'e. Tasgabbii dhabuun gaanfa Afrikaa ammoo mootummoota biyyoota dhiyaa bulchaa United States Joe Biden hammam bulchaan Firaansi Emmanuel Macron ministeera muummee United Kingdom Boris Johnson hammam ministeera muummee Kanaadaa Justin Trudeau chaansilarii Jarman Angela Merkel hammam pirezidaantii Aayerlaand Michael Higgins waamicha waraanaa dhaabuu taasisuu hin dhiifne.
Muummee ministeera Itoophiyaa kan jedhamu Abiy Ahmed hammam itti aanaa muummee ministeera Dammaqaa Mokkonnanitti ajajoota waraana Itoophiyaa hammam ajajoota humna addaa Faannoo Amaaraatti Itoophiyaan gidduu lixiinsam biyyoota dhiyaatiin osoo hin taaneem dhiigaa fi lafee ilmaan ishiitiin shororkeessitoota barbadeessiti jechuun dhaadatu irratti argamu. Garuu kan barbadaa jiru ilmaan hiyyeessaa fi qabeenya biyyattiiti. Qabeenya biyyattii naannoo Amaaraa fi Tigraayitti waraana kanaan barbadaa'ee waggoota baay'eef dinagdee Itoophiyaa of duuba deebisaa jedhamuun sodaatamaa jira. Gaafa jijjiiramni dhufe dinagdee barbadaa'e kanam qabeenya ittiin ijaaruu hedan qabeenya Oromootiin ammuma irraa dammaqaam qophii biyyaa fi biyyooteessan dhuunfachuu taasisaa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo dhaamaa jiru. Oromoon qophaa'uu qaba. Dhaabbileen idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam dhaabbata gamtaa Afrikaatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam mana maree nageenya gamtaa Afrikaatti gamtaa Awurooppaatti hamma neetootti waraana Itoophiyaa irratti mari'ataa jiru. Erga duulli imala gara Finfinnee jalqabame biyyi Joo Baayiden Ameerikaan biyyi Booris Joonsan Ingiliz biyyi Justin Trudeau Kaanaadaan biyyi Muhammad bin Salman Saud Arabiyaan biyyi Hakainde Hichileemaam Zaambiyaa fi biyyoonni michuu Itoophiyaa Raashiyaa fi Kooriyaan kibbaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasaa jiru. Yookiin nageenyi Itoophiyaa waan na yaachiseef lammiilee koo Itoophiyaa keessaa baasuuf humna waraanaa seensisa jetteeti jirti. Maddeen amanamaa irraa qulqulleeffachuu baannus yookiin humna waraanaa ishiin Keeniyaa akka qubsifteetu dubbatama. Ameerikaan ammoo buufata waraanaa Jibuutii irraa qabduun yeroo kamittuu Itoophiyaatti bobbaasuu akka dandeessu Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaan dubbateeti jira. Kun ammoo magaalaan Finfinnee kallattii lixaa kibbaa fi kaabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayin marfamuun gabaafamuu hordofeeti. Gabaasa kanatu dippiloomaatota ambaasaaddaroota biyyoota hedduu keessatti yaaddoo nageenyaa uume lammiilee isaanii akka Itoophiyaa baafatan taasise. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmediin lolaa jiran kibbaa lixaa fi kaabaan gara Finfinnee deemaa jiru. Giddu galeessa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee keessa socho'u keessatti lafa bulchiinsa Abiy Ahmed jala jirtu dhuunfachuun gara Finfinnee tarkaanfataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa kaabaa aanaalee warra Jaarsoom Hindaaboo Abooteen Kuyyuu fi Darratti Shawaa lixaatti ammoo aanaalee akka Amboo Ginda Barat Midaa Qanyii Meettaa Roobii Meettaa Walqixxeem Ada'aa Bargaa fi kanneen biroo keessatti waraana loltoota mootummaa Abiy Ahmed wajjin taasiseen injifannoon gonfachuun gandoota baadiyyaa danuun to'atee gara Finfinnee bobba'aa jira. Haaluma wal fakkaatuun miila Finfinnee jala magaalota akka Laga Xaafoo fi Sabbataa keessatti waraana adeemsisaa jira. Dirree lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin durfamu ammoo Horroo Guduruu Wallaggaan Abbaay Coomman magaalaa Gabatee Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Arjoo fi Saassiggaa keessatti lolli bal'aan adeemsifamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Naqamtee fi Baakkoo wal qunnamsiisuus to'atee jira. Oromiyaan to'atamaa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa to'atu irratti yoo argamu bulchiinsi Abiy Ahmed ammoo Oromiyaa gallakkisuu irratti argama. Qellam Wallaggaatti aanaan Gidaamii Wallagga lixaatti aanaaleen Beegii fi Qondaalaam waraana bilisummaa Oromootiin yoo to'atamtu magaalaan Gimbii marfamtee jirti. Poolisiin humna addaa Oromiyaa ammoo godina kana keessatti kan 765 ta'uun waraana bilisummaa Oromootti makamuu kan ibse waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja kibbaan kan Gammachuu Abboyyeetiin hoogganamu ammoo lola aanaalee Gooroo Doolaa fi Waadaraa akkasumas aanaalee iddoowwan akka Mugaayyoo fi Dhakaa Qal'aa keessatti humna waraana Biltsiginnaa wajjin adeemsisaa jira. Lolli adeemsifamaa jiru guddaadha. Lolli magaalaa Nageellee qabachuuf taasifamaa jirus itti fufee jira. Baha Oromiyaa aanaa Mi'eessoo keessattis lolli adeemsifamaa jira. Lolli adeemsifamaa jiru ammoo garee Biltsiginnaa Abiy Ahmediin durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo afaan qawweetiin deebisa jedhee qabsaa'aa jiru jidduutti adeemsifamaa jira.
kallattii hundaan Finfinneen marfama waraanaa keessa jirti. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiruuf walabummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo gonfachiisuu akka ta'e itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abboyyee ibseeti ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruun magaalonni godina addaa saba Oromoo Walloo humna waloo waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraayin to'atamaniiti jiru. Waraanni baatii darbe keessam Dasee gaheem amma Kombolchaam baateem Kamiseem aanaa Dawwaa Caffeem Jillee Dhummuggaam Harxummaa Fursee akkasumas adda waraanaa Axaayyeetti magaalonni akkam Maajateem Karra Qoreem Axaayyee Sanbateem Garbii fi kanneen biroom to'atamaniiti jiru. Kutaaleen Shawaaroobiit kanneen akkam Arab Taraaraam Barbaree Wanziim Karra Jajjabaam Mangisti Taraaraa fi Qobboo Taraaraa jedhaman guutumatti harka waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay guyyaa kaleessaam galaniiti jiru. Godina addaa saba Oromootti gama dhiyaa Walloo adda waraanaam warra iluutiinis magaalonni akkam Kabbeem Sanyoo Gabayaam Lugaamaa fi kanneen biroo finciltootaan dhuunfatamaniiti jiru. Kallattii bahaa fi kibba bahaatiin adda waraanaa Millee fi Gaashanaa irrattis lola ulfaatatu adeemsifamaati jira. Kallattii hundaan waraanni finciltoota jechuun garee bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti buluu didee handhuura siyaasa Itoophiyaa Finfinnee qabachuuf imalaa jiruu fi waraana biltsiginnaa jidduutti adeemsifamuu irratti argama. Imalli imala gara Finfinneeti. Waraanni biltsiginnaa Maqalee gadhiisee bahee ammas duubatti dhiyeessaati jira. Daandii humni ittisa Tigraay gara Finfinnee ittiin imalaa jiru magaalota xixiqqoo dhiifnee Maqalee irraa kaasnee yoo ilaallu Maqaleem Addigooshuu Maayicaaw Kooram Qobboom Waaldiyaam Marsaam Daseem Kombolchaam Kamiseem Axaayyeem Shawaaroobiiti. Amma waraanni Shawaaroobiitti adeemsifamaati jira. Finfinnee fi Shawaaroobiit jidduu Dabra Siinaam Dabra Birhaan Shanoof Sandaafaa qofaatu jira. Dula Finfinnee qabachuuf taasifamaa jiru kana hordofeetiin biyyoonni alaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf waraanni dhaabbachuu qaban ejjennoo jedhanitti kan ciccaniif. Gamtaa Awurooppaas ta'e gamtaan Afrikaa dhaabbanni tokkummaa mootummootaas ta'e Komishiinarri mirga namoomaa Gaanfa Afrikaattis ergamaa addam gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoos ta'e ergamaa addam Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Deevid Feeltimaan itti aanaa komishiinaram Pirezidaantii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrelis ta'e barreessaa olaanaa UN Antooniyoo Gutaareez komishiinara dhimma baqattootaa UN Miisheel Baachileetis ta'e qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartin Giriitiifs pirezidaantii Keeniyaa Uuruu Keeniyaataas ta'e pirezidaantii Ugaandaa Yuweerii Museveenii komishiinar gamtaa Afrikaa Muusaa Fakkiis ta'e ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken lolli haa dhaabbatu araarri haa bu'u jedhanis bulchitoonni Itoophiyaa lola dhaabanii araara hin boofne. Ameerikaan waraana Itoophiyaa dhaabuuf ergamaa addaa gaanfa Afrikaatti muuduu hamma Itoophiyaa qoqqobuutti geetteetee jirti. Ameerikaan yeroo shanii ol ambaasaddar Jeefrii Deevid Feeltimaan Itoophiyaatti ergiteetii jirti. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonnon wajjin kan mari'ate ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Deevid Feeltimaan ejjennoo waraanni dhaabbachuu qaba jedhu ibsuuf Dammaqaa Mokonnon ammoo TPLF araara yoo fedhe naannoo Amaaraa fi Affaar gadhiisee haa bahuu kan jedhu dhiyeessee jira. Olusegun Obasanjoo ammoo gama isaatiin Itoophiyaatti deddeebi'uun hoogganaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi hoogganaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbisuun mari'achiisuu irratti argama. Ammas Finfinnee jira. Yaalii araaraa gamtaa Afrikaatis ta'e Ameerikaan taasisaa jirtu kanaan humnoonni siyaasaa Oromoo hin dubbifamne. Kun ammoo yaaddoo guddaadha. Galtee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa jedhamuun kan dubbatamu hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo qawween argamsiisuuf qabsoo kan taasisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo hin dubbifamne. Kun ammoo yaalii araaraa kanam bu'a dhabeessa taasisa jedhamuun dubbatamaati jira. Dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti humnoonni siyaasaa Oromoo yoo hin hirmaachifamin Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Sababbiin isaa Oromiyaan bu'uuraa fi giddugala siyaasaa Itoophiyaati jedhamuun amanama.
Kanaaf Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'u yoo barbaadamem gamtaan Afrikaas ta'e Ameerikaan Olusegun Obasanjos ta'e Jeffrey David Feltman hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti jiraniifim qabsaa'ota bosona jiran dubbisuun qaama yaalii araaraa kana taasisuu qabu jedhamuun dhaamamaati jira. Biyyi Joe Biden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun biyyi Joe Biden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun akeekkachiisaalee garaagaraa erga kennaa turte booda Itoophiyaan gabaa daldala bilisaa kan Africa Growth and Opportunity Act jedhamu keessaa haquu murteessite. Carraan daldala bilisaa AGOA yookaan carraan daldala bilisaa Africa Growth and Opportunity Act Ameerikaan bara 2020 keessa biyyoota Afrikaa Saharaa gadiitiif uumteem gosoonni meeshaalee biyyoota Afrikaa 1,800 qaraxa gabaa malee United States irratti oolanidha. Jalqaba baatii sadaasaa kana irratti bakka buutuun waajjira daldalaa USA Kaatiriin Taay haalli siyaasa Itoophiyaa tarkaanfii kana akka fudhannu nu taasisee jira jechuun ibsite. Itoophiyaan daldala gabaa bilisaa kana irraa bara 2020 qofaam galii doolaara miiliyoona 500 ol akka argattetu dubbatama. Kun ammoo utubaa dinagdee Itoophiyaatis jedhama. Sababa Ameerikaan murtee kana dabarsaa jirtuuf warshaaleen Itoophiyaa keessa jiran yaaddoof saaxilamaniiti jiru. Warshaalee Itoophiyaa 10 ta'an kan magaalaa Hawaasaatti huccuu oomishuun gabaa bilisaa kana irratti dhiyeeffatan yaaddoo hamaaf saaxilamuu dubbataati jiru. Gama biraan dubartootaa fi daa'imman baay'een uguramuu carraa kana hordofee balaaf akkasumas lammiileen baay'een hojii dhabdummaa akka saaxilamantu dubbatama. Kanaaf ammoo ragaan ministeerri daldalaa fi regional integration Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen tarkaanfiin kun guddina dinagdee Itoophiyaa kan duubatti deebisuu fi dubartootaaf daa'imman hunda caalaa kan miidhuudha jechuu isaati. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaan Tony Blinken kan tibbana biyyoota Afrikaa 3 daawwatan waraanni Itoophiyaa tooftaa dippiloomaasiitiin akka furamuun dhiibbaa godhaa jiraachuu himuun waraanichi hin dhaabbatu taanaan Itoophiyaan kufuu dandeesse jechuun ibsaniiti jiru. Dhiibbaa taasifamaa jiru keessaa immoo carraan daldala bilisaa gabaa Ameerikaa irratti Itoophiyaan hirmaattu kun isa tokko. Ameerikaan gaanfa Afrikaatti michuu Keeniyaa kan taasifataa jirtu yoo ta'u Baayidaniif Bilinkenis jechuun pirezidaantii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaas dhimma Itoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed wajjin erga mari'achuu dhiisanii bubbulaniiti jiru. Ameerikaan dhimma Itoophiyaa karaa biyyoota ollaatiin furuuf yaalaa jirti. Biyyoota kana keessaa takka Keeniyaadha. Tibbana Keeniyaa kan daawwatan Bilinken Itoophiyaan waraana dhaabdeem gara waltajjii marii dhufuu qabdeem kana gochuuf ammoo waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula gara Finfinnee taasisan dhaabuu qabu jechuun dubbataniiti jiru. Gadaa bulchiinsa Doonaald Tiraampiin imaammanni Ameerikaan Afrikaa irratti qabduun olaantummaa Chaayinaan Afrikaa irratti qabduun dura dhaabbachuudha jedhamuun kan dubbatamu yeroo ta'u Anthony Blinken ammoo imaammanni nuti Afrikaa irratti qabnu waa'ee Afrikaati malee waa'ee Chaayinaati miti jechuun ibseeti jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmed waraana hammaataa lubbuu uummataa balleessaa jiru dhaabuu dhiisee maqaa biyya baraaruutiin dargaggeessa dhuguugaati jira. Yakka waraanaa miidiyaaleen alaa gabaasan dhoksuuf CNN News Fake, Al Jazeera Fake News kanaaf saniin propaganda adeemsaa kan jiran ammoo miidiyaa bulchiinsa Abiyyi Ahmed Aleetem. Dhuma qophii teennaa irraatiin uummanni Oromoo olaantummaa siyaasaaf waraanaa Oromiyaa irratti gonfachuu fedhamtoota siyaasaa manneen hidhaa jiran baafachuuf qabsaa'ota bosona jiran akka tumsu jechaan mil'uu har'aa gooramnaam ansiraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'uu tibbanaa kan isin biraan gahaa ture.